Kun Nooru attam jirtu daawwattoota keenyaa kuni miidiyaa ODM Oromoo Digital Multimeediyaati. As biyya Ameerikaa keessa kallattumaan tamsaasa kallattiiti kan darbaa jiru daawwattoota keenyaa keessumaa qo'arraa kuni summaa waggaa 50 olii fi qabsoo kana dhandhamatee seenaa waggaa dheeraa nutti himuu kan danda'u jaal Kamal Qalbeessaati kanan toorarraa qabu baay'een keessan miidiyaa garaagaraa irratti ni beektu jaal Kamaliini. Nooruu jaal Kamal tole jettee miidiyaa koo irratti dhiyaachuu keetiif maqaa daawwattoota kootii nan galateeffadha. Ayyee galatoome ulfaadhaatis miidiyaa ODM irratti naaf eeguu keetiif galanni kee bilisummaa ta'u. Haa ta'u baay'ee galatoome jaal Kamal obsa keetii fi rakkoo teknikaa nu mudatee fi obsitee daawwattoonni koos gamanumaan dhiifaman isin gaafadha sa'aatiin dhiyeessuu danda'uttiin dhiyeessine sababiin isaa rakkoo teknikaa tokkoon godhadhee egaa kun waanuma jiru addunyaa dijitaalii keessaa. Egaan jaal Kamal Qalbeessaa maqaadhuma keeti moo maqaa qabsooti jaal Kamal? Kamal Qalbeessaa maquma dhalootaati maquma maatiin kiyya naaf baasanidha jechuudha. Bara 1978 moo 79tti achi si deebisu laata. Suuraa tokko yoon sitti agarsiise natti tola iskiriinii koo kanarratti as baaseen jaal Kamal. Isa dura garuu mees waa'ee jajjabee akkan si iyyaafadheetti ajajaa jajjabee waliigalaa adda bilisummaa Oromoo akka turtes keessumattuu suuraa kana nama mirga jirurraa fi bitaa jiru kana yaadattaa namoota kana maqaa isaanii waan natti himtu qabda? Egaa inni abbaa daabee kun yaana innis immoo Saddiiq Umari kana inni abbaa daabee kun Kamaali. Inni abbaa daabee kun sidhaa? Kamaali inni sun immoo Saddiiq Umar amma yeroo chaattiraa sana ukkaanfamee bakka wayyaaneen buuftee mamma waliin isaa hin baramne jechuudha. Jaaluma qabsoo keeti walii wajjiniin dirree turtan keessaati jechaadha iddoon buuteen isaa amma hin beekamu. Haa ta'u suuraa kee muraasaa nama peejii abbaa Qaanqee Show Miidiyaa artist Habtaamuu Lamuurraanii fudhadhee fuula sanarraa fudhadhee suuraa muraasa argadheera garuu egaa kunumtuu waan baay'ee nu yaadachiisa. Waan dirree dhiyaarrattidha yeroo baay'ee maqaan kee kan ka'uu fi keessumattuu akka waliigalaatti immoo jajjabeeroo sanaa jechuun koomaandoo natti fakkaata gaa humnaa jabaadha. Sanaan wal qabatees waa'ee kee gaafan waan hamma iyyaafadhee qabutti lola Kamaal keessa seenee injifatame hin jiru bara loltuu dargii keessas bara Hawayyaanee keessas jedhama. Mee sanarraa kaaneetu odeessinaa mee 1978tti yookiin 9tti achi si deebisaa. Mee humni dhiya ture maal fakkaata ture haala hooggansa isaa keessumattuu haala liidarshiippii yeroo sana ture haala jabina yeroo sana ture hidhannoo jabina waboo jabina jajjabee ati immoo keessumattuu ajajaa jajjabee turte waan ta'eef bara sanaa kaaste sanarraa mee waan nutti jaal Kamal? Dhugaadha yoo dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo karaa dirree dhihaa jiru leenjii baay'ee gahaa qabaa karaa barnoota siyaasaanis yeroo namni tokko yeroo leenjifamu barnoota siyaasaas barnoota loltummaas wal faana leenjifamaa jechuudha. Kanaaf barnoota naamusaa fi sansakkaas waa hedduu barataa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo karaa dirree dhihaa baay'ee jabaadha ofirra darbee nama biraatii fi saboota biraatiif namoota leenjisaa turedha jechuudha. Baay'ee galatoomi egaa keessumattuu mee waan koboriin waan itti yaadattu yoo qabaattee fi jaala kee amma ukkaamsamee bara wayyaanee ukkaamsamee amma waan argamne kana dabalatees namoota qabsoo keessatti yaadattu keessaa nama lama tokko nama maqaa dhooftu beektaa ammoo seenaa isaanii wajjiniin waan yeroo sana raawwatame ta'iiwwan isin irratti raawwatame wal qabatee waan yaadattu qabdaa? Namoota hedduudha. Namoonni ana mataa koo biratti wareegamanii namoota hedduudha. Jaarmiyaa maqoo keessa jechuudha. Fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo keessa warra akka Nuuraddiin Ahmad ajajaa birgeedaa ture. Bara dargii keessa wareegame. Baacaa namni jedhamu akka kana hedduudha jechuudha.
achi as dhufee immoo jajjabee keessaati nama qorkee jedhamu yookaan tokko Abdurrahim Muhammad illee booddee qubaasaa eega faca'insi wanna ta'e seenaan nama kanaa dagatamuu hin qabu. Dugala qorkeetti hin seenine nama qaraadillee dhihaa qabsoo eegalee maal jedhee akka hin taanetti harka nama hin taaneetiin wareegamee jechuudha. Qabsoo itti fufee qabsoo hidhannoo nama caasaa mataa isaatii ijaarratee lafatti fufetti wareegamee akka sanatti wanni inni eegalallee badee hafe jechuudha. Abdurrahim Muhammad jedhama. Hiriyaama keenyaanis nama kobole jechuudha. Gama biraatiin gama jajjabeetti yoo deebi'e namni baay'ee ani waan ta'u nama qorkee jedhamu maqaa Dillee Qabsooti. Qorkeen biyya keenyaatti ni beektu maqaan isaa Badiluu Adam jedhama. Nama beekiiti naannoo Dillee Xiyyaara beekiiti jechuudha. Namni kun ani dirqamaa fi waraana haga tokko fudhiin gara Gimbiitti socho'ee isa naannoo Mandiitti dhiisee deemee sana booda Tigiroonni karaa Asoosaatiin Sudaan keessaa ba'anii ol dhufuu fi asiin karaa Najjootiin gadi dhufuun lola hamaa bananii hamaa banan sana irratti gurbaan kun muraasa sadii qofa qaba ture. Daabuu silla qabatee ture. Daabuu sillatti hamma dhuma birgeedii tokko fixaniiti kan isaan dhuman. Birgeedii muraasa sana sadii keessa qabee nama shan qofa isaan daabuu silla gannaa isaanis sababa daakaa beekaniifitu bahanii mammadaa'anii daakaadhaan bahanii jechuudha. Tigiree birgeedii tokko fixanii wanna ta'anii sana booda Tigireen mootummaa gurbaa kanaa jajjee sinnaan fuudhee gaafuma sana awwaaltee dhagaa akka hawultiitti itti wanna boqottee taankii ABO jetteetu isheen moggaaftee jechuudha. Warra akkasii baatu jira jechuun siin jedhee ilmaan Oromoo gootummaa akkasii. Hawaasa sadiin birgeedii tokko haxaawachuun waan qoosaa miti jechuudha. Kanaaf egaa jabinaa fi hanqina humna yeroo sana ture har'arra teessee akkamiin ilaalta? Fakkeenyaaf bara ammaa kana keessa odeeffannoo walii kennuun baay'ee rakkina miti. Odeeffannoo bara teknooloojiin tole aniifatuu ardii Awurooppaa, ardii Ameerikaa keessa teenyee akka nama maatii tokko keessatti haasa'utti haasa'una. Bara sanaa bara dukkanaa sana keessa ture barri isin qabsoo gaggeessaa turtanii jaalkamal. Mee attam ture mudannoon jiruu fi jabinni jiruu fi laafinni jiru har'arra teessee akka yeroo sanaatti yaaddee maaltu ture jabinni yeroo sana ture kan amma dhaloonni ammaa dhaaluu qabu maaliifan kana kaasaa ejjennoo sin keessumattuu ati waggaa 50 ol jechuun salphaa miti umurii qabsoo ati keessa turteetiin kan jiran har'a lafa kanarra muraasadha namoota qubaan lakkaa'amanidha. Kanaafi maal argita kutannoon keessan ejjennoon keessan namoota muraasni amma sin akka aykanitti nu isin ilaallu namoonni ejjennoo keessan irraa hin mittinne waan barbaaddan san hamma argattanitti sanammoo haala kennuu warri barbaaddan qabsoo kana jirtu mee attamitti jabina yeroo sanaa fi hanqina immoo jira jettee immoo dubbattu immoo yoo jiraate irraa akka barannuuf waan nutti himte yoo qabaatte jaalkamaa. Ayyee bareedaadha. Egaa namni tokko jabaachuu fi dura of baruu qaba. Egaa of baree booda kaayyoo itti amane sana sirriitti qaama guutuu qalbii guutuun fudhachuu qaba jechuudha. Namni kaayyoo ka'eef sana wanna hin taane yoomiyyuu ni daddaaqamaa jechuudha. Sadootu isa butaa, beelli xiqqoon illee dhuftee isa butti, dheebuu xiqqoon illee dhuftee isa buttee kaayyoo lamassite jechuudha. Inni kun deebi'ee moo dhaqee deebi'ee dhuma diina qabsichaa immoo ta'a yeroo inni ta'u isin arginaa jechuudha. Kaayyoo qabaattee jennaan kaayyoo keetti amantee jennaan kan inni gochuu hin danda'a amma lubbuun kun keessa jirutti kanarraa hin maqu yoo an darbe inni ittaan itti fufu jettee murteeffattee jennaan wanni hin taane hin jiru jechuufan jedhu wanni guddaan duraan dursa jabina namaaf kennu kaayyoo itti seente sana amantee fudhachuudha jechuudha. Lammaffaa murannoo qabaachuudha beela dhufu. Deebuu dhufu rakkina amma isa dhugaa haasa'uudhaaf 1982 dirree dhiyaa nama xiqqoo turre jechuudha nuti. Yeroo itti bobbaanee galaa baattannee bobbaanee karaa waa baraafaa kana gara yaa'aafaa kana gara qashmaa akkas uummatatti ol baana jennee torban tokko guutuu naannoofnee daggalaaf jecha lafa hin beekne naannoofnee galaa bitannee bakka irraa kaanitti irratti deebinee dhufneetu ture jechuudha. Kan maaliif daggalli isaa yeroo sana
mana cacaalaa jechuudha. Waan argituun qabdu daggillis akka haalbeedhaa si kutaa ija kana si muraa. Namoo maanni kun paawudarii dhaabii faashaa paawudinii waan akkasii babaattatee deemaa jechuudha namoo. Kanaaf egaa kanaaf jabinna hedduutu jira siin jechuufan jedhee akkuma jabinni jirus laafinni ni jira. Laafinni jiru maal inni yeroo sanatti jabinaa fi kaayyootamaniif gootummaan haa jiraatu malee muuxannoo gahaa dhabuun ni jiraata. Kun murteessaa ture yeroo sanatti akka jabinaa fi kaayyootachitti fi gootummaa fi humna xiqqoodha humna guddaa injifachuun jiru sanatti waan guddaa lama kan nu hanqatu tokko muuxannoo gahaa dhabuu lammaffaa meeshaa gahaa akka sila barbaachisaa ta'etti dhabu. Kun lammaan qabsoo karaa dillee dhihaa kana lafatti gadi hidheera jedhee tan amanan akka ofii kooti waggaa dheeraan keessa ture waan yerootti gufuu nutti ta'u keessa kan muuxannoo dhabuun hamma mana foddaa hin qabneeti jechuudha isuma dhugaa ta'udha. Baay'ee wannan nuta bifa amma taa'ee yaaduu fi booddana keessaa'u 93 tokko afur dukkana keessa turre jechuun ni danda'ama. Yeroo itti ol baanu iyyuu uummati waan badee jedhee itti nutti iyyutu ture jechuudha. Amma sana qabsoonni dhukaasaa'u sirnaan hin eegalle jechuudha. Uummata Oromoon of barsiisuu lakkii isin Oromoodha nutis Oromoodha kanatti turre malee waan badee jedha walla eegee qabu nuun jedhe malee ummatichi Oromoodha jedhee fudhataan turre karaa beekee jechuudha. Amma xumura 84 akka Awurooppaatti baay'ee ulfaataa ture isin jechuufan jedhe. Isa booda eega qabsichi dhufee karaarra bu'ee booda immoo rakkoo guddaan nu mudate muuxannoo dhabuu fi infoormeeshinii diinaa yeroodhaan argachuu dhabuun kun egaa quunnamti garaagaraa dhabuu jechuudha. Caasaa garaagaraa babal'ifatanii ijaaruu dhabuun beektonni akka silaa barbaachisutti dhufanii qabsoo kanarraa qooda fudhachuu dhabuun qabsoo kana harkiseera lafarra yeroo sanatti jechuudha. Haa ta'u baay'ee galatoomi dhugaadhaa rakkina kaasuurrayyuu nama argitee waan isinitti murtaa'u yookiin faradamu natti fakkaachuu dide gaafa teessee ilaaltu yeroo sana hayyootumtiyyuu isin argachuun hayyoonni dhufanis maal akka irra gahaa ture hayyuun tokko yeroo darbee dubbata ture egaa hayyootumti yeroo sanatti doktoroota yuunivarsiitii barsiisanuu dabalatee dhufanii join isiniin iyyuu wannoo jedhanii achitti kan miidhaman illee akka jiranidha. Hamma qabnudha yeroo sana hayyoonni keenyas bara sana bara dukkanaati. Warruma xinnoo obboleetu yuunivarsiitiidhaa kutee dirree galee qabsoo kanatti wannoo jedhee gootummaa keessanidha kan nama ajaa'ibsiisu yeroo sana gaa hojii dammaqinsaa hojjechuudha. Hojii hidhannoo hojjechuudha waan baay'eedha kan keessan kan isin gochaa turtanii sana biratti ijaarsa hojjechuudhaas sun mataansaa cimaadhaa humni kana hojjetu immoo humna xiqqoo ture humnuma dammaqe sanatu ture isa keessatti qooda argattee atillee lubbuudhaan akka jiraattee seenaa sana nutti himuutti dhugaatti guddaa gammanna Kamaal keenya. Gaaffii tokko kallattiidhaan darbaa jira waan ta'eef miidiyaan kuni namni Iyyaasuu Maatiyoos jedhamu bantii jedhamu akkas jedha. Erga chaartera keessaa ABO'n bahee mandiitti yeroo lola wayyaanee fi waboo gidduutti geggeeffame keessatti uummataaf qabeenya uummataarra miidhaan akka ga'e hin dubbatamaa jedhe. Waraana sana immoo adda durummaan kan geggeessaa ture Jaal Kamaal Qalbeessaati jedhama. Miidhaan sun kan qaqqabe gama eenyuutiin ture haala kamiin qaqqabuu danda'ee siin jedha namni tokko laayivii namni ilaalaa jiru. Keessumattuu achisi deebisnee bara lola wayyaaneef waboo gidduutti sana keessatti eenyuun ture jedha asumaayyoo ibsuuf hin dandeessa ta'e. Egaa baay'ee baay'eessa kun eega chaartera bahamee dhimoo utuu chaartera hin bahamine kun. Erga chaartera keessaa ABO'n bahee mandiitti yeroo lola wayyaaneef waboo gidduutti geggeeffame keessatti uummataaf qabeenya uummataa miidhaan akka ga'e ni dubbatama. Mandiitti yeroo sana inni kun waan dhugaa lafa gaatee sana fakkaataa yoo dogoggore malee mandiitti hin lolle nuti dhannee Tigiroota irraa aliyaa turre maanni kun sichaa'oo irraa ariinee hoojinee maanni kun Haayila Gajjallaa Gullisoo
Lollee irraa ariine naannoo kanatti lolaa turee fi gara qeebbeetti kan hin lolaa ture jechuudha. Gara mandiitti hin lolle. Tole. Baay'ee galatoomi. Seenaa Abdurrahiim isa Kobor waan jiru nuuf qoodaa jedhe Abdurrahiman kan jedhamu nama wajjin. Abdurrahiim Mahammad jechuun dhalootuma Kobor hiriyaadhuma kooti. Nuti sadan kun ana Abdurrahiimii fi Saddiiq Umar kun egaa hiriyaadha akka malee wal ooyisna. Haa ta'u garuu egaa innis egaa baruma saaltadaa kanaa qabamee mana hidhaa ture. Inni hidhee isaa inni ba'ee nuti egaa du'aatti darbinee isa booda haala qabsoon biyya keessaa dhibe irratti nama haga ta'e tokko ijaarrateeti kan inni bahee ofuma isaatii murtii mataa isaatiitiin garuu fagoo hin deemine yeroo gabaabduu gidduutti akkan dhaga'utti gaa kana gaa bilisummaa Oromoo iyyuu qormaatarra jiranaaf akkaataan itti wareegame kana namootuma inni walii gadi waan garagaraaf ergatuun akka inni rukutametti kan dhagahaa jirru ammoo qabatamaa isaa hin beekon kan hin dhagahaa wanna ta'aa ture jechuudha. Tole baay'ee jecha isa galaafatanii maallaqa nama biraa fidanii geessanii fi maallaqa sanaa jecha isa galaafatanii waan jedhamu jira hammama akka dhugaa ta'e egaa kana rabbitu beeka garuu dhaabii waan kana qorataa jiru natti fakkaatan. Kan hin beeku. Ulfaata jalqamaan. Haa ta'u baay'ee galatoomii. Kan biraan immoo hamma yeroo dhiyootti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa akka godhaa turtanii hin dhaga'ama. Waraana gammoojjii Eritraa jirus qaamaan deemtanii akka ilaalaa turtan dhaga'een ture. Garuu erga abbaa Eritraa irraa gara biyyaatti galee sagaleen keessaniin jiru maaliif calliftanii siniin jira tokko immoo. Lakkee hin callifne maali boo yeroo Oktoobarii bila darbee yumaa dhufee waraana bila iyyuu dhaqee waraana bila tureen galeeniti hin callifne yeroo bakkatee nuti keenyaan waan goonu godhaa jira. Waan haalli nu fayyame godhama jira oduu ban deebine amma humna keenya. Egaa tarii kan isaan jechaa jiran egaa amma nan beekaa amman qayyabadheetti amman waa tokko qoradheetti maatii kee keessaallee firoota kee keessaallee ammayyuu dirree kan jiranii fi isumaati kaleessatti turteetti akka jiran qubaa hin qabna. Gaafa nu eeyyamtan maqaa isaanis suuraa isaanis miidiyaatti hin baafna ammaaf garuu qabsoon egaa akkuma atis keessa turte beektuun kan hundisaa as televizyiinii irratti dhufee miti. Atis immoo akkan hin badde nu jalaa callifte kan isaan jedhanii tarii miidiyaadhaan akkas baatee jira jabaadha jechuurraa yeroo ati baddudha ta'uu danda'a yeroo isaanii maaliif namoonni warra isiniin warra qabsoo keessa turtan kanaa dhaga'uu barbaada waan isin keessa dabarsitan dhaga'ee har'a immoo irraa barachuu barbaada kan isiniin bakka bu'aa jiru kan har'a bosonatti fiigaa jiru baay'eetu jira guyyaa guyyaan qabsoon deemaadhuma jira kanaafidha natti fakkaata komeensaa komee poozitiiv komeeruma gaarii ammoo gaaffiin kan biraa namoonni tokko hoogganaa baa'oo keessatti keessumaa obbo Daawud Ibsaa akka abbaa irrummaa qaban fakkeessuudhaaf yeroo isaan dubbatan dhageenya. Isin immoo jaala qabsoo fi hiriyaa waggaa dheeraa akka turtan beekamaadha. Mee qabsoo innoo keessatti taayitaan nama gammachiisa aangoo irratti nama geggeessu jiraannaan akkasittiin jedhama moo jarri duula irratti banan kana maal yaadattu? Gabaabaadhumatti kan inni jechuu barbaade xinnoo qubee sana hin qulqulleessine. Ati jaala warra har'a adda bilisummaa Oromoo hoogganu hayyu duree adda bilisummaa Oromoo wajjin jaaladha. Namoonni immoo abbaa irreeti jedhu. Keessumattuu torbanuma kana ibsaa Artist TV kan jedhu irratti hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsa gadi jabaa tokko kennan ture. Gaaffiif deebii jabaa tokko godhanii turanii. Achirratti namoonni hin komatu kana keessaa tokko Dr. Enoch Gabbisaatiif fuula Facebook isaa irratti gaaffii kana hayyu duree adda bilisummaa Oromootiin naagaa erga jedhee booda dhaloota haaraatti yoom dabarsitu isin aangoo kana jedheetu gaaffii gaafata kana ittiin naagaa yoomidha isin tokko kitaaba yoom barreessitu jedheeni egaa kitaaba yoom barreessitu jalqabdaniitu xumurtaniitu jedheeni gaaffii kana gaaffii lammaffaan immoo yoomuma gadhiistanii dhaloonni bakka isin bu'aa kan jedhudha. Karaa kan biraatiin egaa kun abbaa irrummaa waan jedhu sanatti faasi akeeka.
nama qabsoo beekuutti akka nama qabsoo jiraatee beekuutti yookiin qabsoo keessa dhugaadhaan addaan keessa jiruutti warra akkasii kanaaf deebii akkamii qabdu? Baay'ee manuma ajaa'ibasuma dhugaa ta'uudhaan namni dhufee gabbayee gaaf tokko ummatichaaf dhagaa tokko darbate yoo si qeeqillee rakkina qabu. Qabsoo jechuun qoosaa miti. Qabsoo jechuun qoosaa miti. Jiruuf jireenya kee guutuu itti dhabdee namaa gadi itti taatee itti arrabsamteetu teessee qabsoo gaggeessita. Beela agabuu dhukkuba kana hunda baattatteeti jechuudha. Mindaatti argattu hin qabdu. Aangoo jedhame aangoo mini wanni qabsoo keessa jiru dirqama. Ati ni dhuftanii duutaa akka biraatu itti fufu. Warri akkana jedhu kun dhufanii qabsootti dabalamanii jedhanii jennaan namni isaan simachuu didatu jira moo mee akkamitti mee? Daawwitiin yoo ta'e nama ifa gabaaba ifatti sitti hima badii teessi jechuudha. Nama achi qabu as qabu hin beekne jechuudha. Nama kaayyoo isaati murannoo qabu nama ejjennoo daddaqamaa hin qabne ta'uusaa ummatichiyyuu argaa jira jechuudha. Dur qabsoo keessatti immoo ajajaa kootu dha. Kallattiidhaan kan na ajaju iyyuu isa jechuudha. Kallattiidhaan yeroo nu ajajutti akkuma hiriyaatti waliin haasofnaa diktaatorummaa irratti arginees hin qabnu. Dirqama yeroon qoosaa yeroo qoosaadha jechuudha. Dirqama irratti dirqama gaafa akkasii gila bakkasii bobbaata akka goota ifaa gabaabaa kun waan militarii tokko irraa eegamu jechuudha. Yeroon qoosaa immoo yeroo qoosaati. Aangoo irratti tuulummoo yoo ta'e uummatatu isa filate malee namichi kun jaallatee achirra hin turre. Warri kana jedhu suni maaf dhufanii warri akkana jedhanii komatan kun aangoo yoo gadhiifta jedhan kun maaf dhufanii qabsoo kanatti dabalamanii qabsoon kun yeroo nama dhabeen beektota dhabee erga yoo sila siitu qeen ture man. Qabsoo kana irra caalaa kan lafarra harkise beektota dhabuudha. Beekaan inni dhufu immoo beelaaf dheebuu dadhabee kan sokkuudha deebee diina sitti ta'aa jedhu. Waan lagaa qabatama maqaa isaan tokko lama sadii dheesiis talleessuu hin danda'an. Sudaan irraa kaasee yeroo addi bilisummaa Oromoo dhufee dirree osoo hin seenne wanni iyyaaffaa maallee jedhamu kun adda bilisummaa Oromootti galanii maal jedhanii iyyaafaan maallaqaa fi dhalaadhaan boomsitee achi isaan dachaafattee jira. Isaan keessaa hafanii baan caalaa jaaddaaffaan qabsoo galaniitu isaan kaan summii nyaatanii walii kaan biraa walii gamanii walii kaan hafanii. Ala kana jiru garaa dhiibanii ala kana jiru tokko lama yeroo maqaa isaanii dhahuu hin danda'a. Hamma dhagaa mana isaaniitti maqaa dhahuu hin danda'a jechuudha. Inni kun qabsoo kana hubeeraa jechuudha. Kanaaf itti cichanii kaayyoo kana dhaloota qubee kanaan ga'uun diktaatorummaa ta'a yaa jala keenya. Utuu namichi kun itti cichaa isin hin ga'u ta'e akka mootummaa wayyaanee irratti hojjettu akka mootummaan dargii irratti hojjetaa ture qabsoon kun jira yoo hin jiru. Fakkeen chaartaraati isa ba'ame waan gabaabaa isiniif himaa. Hooggana dhabee addi bilisummaa Oromoo hooggana dhabee olii gadi waraanni bilisummaa Oromoo hooggana dhabee olii gadi faca'ee turetti qabsoo kana namni jiraachise isa dhugaa haasa'uudhaaf jajuu mini abbaa caalaatii fi Daawud Ibsaati yoo hin jedhe kan asiin ga'e almamii kanaa hin qabu jechuudha jaallan biraa dabalatan jechuudha. Hin bahan Sudaaniin seenan akka ta'anii Sudaaniin dhattee jeneraalota warra tikaa maallaqa akka barbaaddetti itti kennite qabu kaatee galanii rabbiif ta'u Sudaaniin jaalala guddaa qaba uummata Oromoo irraa lakki nuti hin qabnu jala kana qabnee isinitti hin kenninu jedhanii jennaan bahaa ittiin jettee bahanii Yamanii dhaqan. Yamanitti jala deemtee akkuma kan achis maallaqa wanna goote qabu kaate. Isaanis hin ta'u jedhan bahanii Somaalee dhaqan. Hussein Aidid Somaaleen yeroo san bakka hedduutti wal qixxaattee mootummaa akkuma gosa gosaan wal lolti jechuudha. Hussein Aidid simatee haga tokkochi keessa ta'anii ijoollee bahaa kana walitti qabatanii maal jedhanii qabsoo kan itti fufanii achiin fidanii sadarkaa hadha jettu gaahanii jechuudha. Osoo yeroo sana kun hin jiru ta'ee osoo isaan kana hin goone ta'ee hadha qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan jiru haqa isaa walitti himna. Anjala kana jajuu min. Kana yeroo hin jedhu isaan kana lammaan qofa miti. Kumaatamaan lakka kanatti itti jecha qabsoo kana fidee asiin ga'ee jechuudha. Inni kun immoo aangoo irratti goggoguu miti. An jaalladhee jennaan yooni dhibba tokko si filadhee waan inni ta'u hin jiru jechuudha. Kan si filannuu fi dandeettii jabina keetii murannoo keetii hojii ati agarsiistu irratti namni waan tokko hubataa hin jiru ala kanaati.
qalama lakkaa'ee fi waa barateef aangoo gara aangootti fiigu aangoo qabsoo keessatti akka kanatti mika kennamu. Kaayyoo keetiif dandeettii ati murannoo itti qabdu ummata keetiif amanamummaa ati qabduun sanaan malee qalama barattee jedhamee sanaa fi akka piroofeesara taatee dhufanii ma fuudhanii tokkichaan koree gidduu yookaan waa tokko sin taasisan jechuudha. Dhawataan deemu miseensa taata abbaa sagalee taata ittaan abbaa muraasaa ta'a hojii keetiinitu guddataa dhuftee sadarkaa sana geessaa jechuudha. Sima tokkicha achiin gaanu warri ala kana jiran garuu kana beeku. Kanaafitu yoom aangoo kana dabalsitaa jedhu jechuudha. Waan akkasii kun jaal Kamaal keenya Dr. Heenoo faadhaan miti yeroo baay'ee namoonni baratan jedhaman warrumti akkasii barumsa baay'ee baratan jettu biyya ala kana jiranii yeroo itti jaarmiyaa sana irratti qeeqi roobsamaa ture miidiyaadhaanis gadi baamee waan baay'ee dubbatamaa ture akkuma Heenok torban kana yoom aangoo gadhiistaa yoom nama kan biraatti kennita jedhaatiin gaafadhaa warri itti sixxanii jedhe akkasii jaal Daawud Ibsaa diina isaa miti abbaa isaatii isumatti bilbilee himuu hin danda'a ture ibsuuf hin danda'a ture akkasi waan akkasiitu jedhama qabsoon kun egaa ammoo waan gaafachuu hin dandeessaa maaloo ittiin naagaa isaan immoo tole hankeemmoo nan geessa ammoo wanti isin ittiin naageessan ati immoo yoomumatu garaa kee dhiiftee ummata kee keessaa dhalattee fi yoomuma qabsoofta guyyaa tokko mini daqiiqaa tokkoo fi jedhaati kanuma ittiin naagaame yoom yeroonsaa ummatoo dhumaa jira qeerroon qarreen jaarsoliin dhumaa jiru saamamaa jira biyya dhabaa jirra biyyi keenya ofir kaadhamne akka filisteen ta'aa jirra isa kanaafi eessa dhagaa namatti darbachuurra dhagaa tokko yookaan seentimeetirii yookaan miilimeetirii tokko hidhattee qabsoo kana fuula duratti buttaa jedha kana naa gaafadha. Tole. Dubbiin akka biyya namaa taa'anii biyya alaa taa'anii soofaa gaariirra taa'anii nyaata gaarii nyaataa callisanii nama qeequun salphaadha bara. Hojiidha kan nama barbaachisu. Uummanni Oromoo afaan osoo hin taane hojiidha amma kan inni barbaadu. Haa ta'u egaa baay'ee galatoomii jaal Kamaal keenya ammas waan keessa jiru hin beektaa keessumaa waan amma yeroo ammaa Oromiyaan keessa jiru atu amma tuttuqxeettaa waan itti adeemaa jiru balaan itti adeemaa jiru kanuma beekamudha. Kanaaf tarii akka qabsaa tokkootti akka nama qabsoo kana keessatti umurii kee daguuggatee fixaa jiru kanaatti yoo dhaamsa qabda ta'e maal jettaan humna magaalaa keessa jiruun humna bosona keessa jiruun addumaan immoo humna diyaaspooraa keessa taa'eetu nyaatuu dhuguu qabsoof qabsaa'ota irratti akka kana dubbatu kana walitti qabaatti dhaamsa ergaa ati qabdu maaliif si tursuu hin barbaanne nan argaa haalli ati itti daa'imman duukaa wal'aansoo wal qabdu waan hin argaa. Darbee immoo soomarrallee jirtaa na jalaa dadhabdaa ittuma fufna waan ta'eef maree keenya kanaa mee akka waliigalaatti waan ati uummata kee gorfattu uummata kee mattu eekamtu illee yoo jiraate carraa kanaa miidiyaa kanarratti si eeyyamaa. Baay'ee baay'eessa ani kan hin jechuu barbaadu wanni keenya wanni yakki har'a isa gidduu ta'aa jiru kun isa jalaas dhokatee miti jechuudha. Wanna inni haaraa bakkeedhaati oduudhaan dhagahu miti jechuudha. Kan gudeedamaa jiru, kan saamamaa jiru, kan lafarraa buqqa'aa jiru, kan manni isaa saamamaa jiru, waan fedhe halleenu hamma eenyummaan isaa sabamaa jiru isa biratti ta'aa jira. Isa biratti du'aa jira. Isa kana otuu ilaalu uummanni keenya taa'uun yakka guddaadha. Ana biratti yakka guddaadha. Hamma yoomitti. Ne hamma yoomitti duuna. Tigileen hidhattee funyaaniin ogeessee qabdi eenyuyyuu ittiin xiixu abiyyiin akkasa Oromoo irratti dhaadatu kun wanna ta'uuf hin qabu. Amaan akka kanatti amma funyaanitti hidhachuu bira dabartee ragaa qabatamaadha qabatan Finfinnee keessatti bakka 26tti meeshaa walitti qabattee teessee jechuudha. Kun eenyuun qophaa'a? Abiyyi kan hin qophaa'amini Oromoodhuma sana fixuudhaaf maleessaati. Oromoon har'a garuu ulee tokko ofirraa hin qabu. Kanaaf uummanni keenya ka'uu qaba. Dogoggorri guddaan uummata keenya bira jira jedhee an jalbutee ilaalaa jiru yeroo qeerroo qarreen ka'anii jaarsoliin keenya gaafa isaa mataa haguuggatee kaasaa isaa qabatee achirraa siqee ilaala.
ta'uu hin qabu kun. Ka du'aa jiru ilmaan isaati. Ka hidhamaa jiru ilmaan isaati. Yeroo qarreef qeerroo ka'u maraatanii miti isaaf jecha. Duukaa utuu isaan ka'anii yeroo mootummaan maan barbaade godhu jaarsoliin biyyaa kan yoo fixan nu fixa malee waan akka jedhamu ta'uu hin qabu osoo jedhanii akka argite OPDO'n uummata keenyatti hin taphatu. Har'a uummati Oromoo saree ta'aniitu sabii xixiqqoon illee bakka argitetti xiyyaan waan shanqillaan uummata keenya dhiifama naa godhaaga waan amma duratti waamamaa turedha malee sabicha tuffachuu koomite xiyyaan uummata keenya fixaa turame ture. Somaaleen asii akka kana uummata keenya fixte. Amaara akkana fixte. Affaar akka kana fixte. Maal jalala kan nu ajjeesu kan dhiisu waliisa walla hamma yoomiitti ne. Amma yoomiitti yaa'ee ilaala uummanni keenya kan. Dhabnee biyya dhabaa jirra. Amaarri karaa karrayyuu karaa kanaan haga Finfinneetti walitti dhuftee fudhataa jirtu tooftaa Israa'el Filisteenitti hojjettee sana hojjettee uummati kun dhabaa jirtu biyya haqa isaa yoo haasa'u biyya dhabaa jirtu. Yeroo Wallaggaatti duulamu yeroo Gujiitti duulamu callistanii taa'u yakka dhiifama hin qabnedha. Sababaa isa qaama keessan harka keessan mirgaatti yeroo duulamu harki bitaa callisee taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Isa kanaaf adaraa keessan kan hin jedhaa jiru jaarsolii biyyaati kan uummata kana qabee jiru sadarkaa duraatti ka'a yoo mana keessan garaa kaasaan nama ajjeesa busaan nama ajjeesa eenyummaa keessaniif lolattanii yoo duutan garuu seenaa qabdu dhaloota keessan ilmaan keessan bonitu itti afuura fudhata akkuma amma faranjiin biyya ishee irratti waan fedhe gootee walli dhume har'a ilmaan isaanii jireenya ajaa'ibaa jireenya bashannanaa jiraatu jechuudha. Kana godhee walla duraanii sana jechuudha. Keenyas kana ta'uu qaba. Dhugaadha meeshaan qabu maallaqan qabu hiyyeeyyiidha xiyya tolfachuu danda'uu qaba uummati keenya. Xiyya tolfatu. Poolisii isa keessa deemtee uummata yeroo shanjaa ta'e innis ta'uu qaba. Yeroo isheen dhattee tokko qabdu hundumtuu hoo hin qabdu itti ka'ee tokko gochuu hin dandeessu mootummaan. Kanammoo hojiidhaan qeerroon argisiiseera jechuudha waggaa lamman darbe dura jechuudha. Kanaaf akka kanatti ka'uu qabdu. Taa'uu hin qabdanii. Waboo yoo ta'e waboon karaa isaatiin waan godhu godhaa jira. Amma humna isaatii godhaa jira. Kana booda wanni dhaammaddu. Amma dura yeroo uummanni ka'ee lolaa ture yoo waboon ka'ee itti seenee lolee wabootu isin keessa jira jechuudhaan uummata kana miiti jedhameeti kan adda bilisummaa Oromoo dur waraana isaa wanna ta'aa ture karma isaaniitiin sagantaa mataa isaaniitiin akka isaan lolan godhee jechuudha. Kana booda garuu wannummaan eegamu hin jiru. Waboon murteeffatee ka'eera jechuudha. Uummanni kanaan waboon bakka jiruuti diina isaa irratti bobba'u qophii isaa fixatee ittis jira jechuudha. Guyyaa tokko dhukaasi dhaabbatee hin beeku. Namni wanna ta'ee beeku hin jiru. Kun kana kan uummataa yeroo ta'u beektota walla garaa kan uummata Oromoo lafatti gadi qabee jiru beektota warra nuti beekne jedhanii garaa isaaniif jecha saantima bol dhuftee dhumtuuf jecha uummata isaanii gurguratanii utuu yakka gurguddaan kanan jedhamne uummata wannan maqaa amma asiin walitti maqaa ta'e kun hundumtuu ta'aa jiru osoo iji isaanii arganii garaa isaanii fi maatii isaanii guuttachuuf jecha uummata kana irratti akka hojjetan rabbumaan soraadha. Rabbumaan soraadha itti galli keessan Oromiyaadhuma ka biyya alaa teessus bor itti galli kee Oromiyaadha biyya ormaa kanatti akkaadhuma nafti. Seenaan si gaafata, seerri si gaafata. Wali bakkee kana teessanii qabsoo kanatti dhagaa guuttanis itti seenaa qabsoo waan dandeessan godhaa. Isa booda dhagaa darbachuun ni danda'ama jechuudha. Lakki akkasitu akkas hin taane akkasitu akkas hin taane jedhama gaafa keessa seename jechuudha. Osoo keessa hin seenin waan saayyuu hin beektu akkamiin dhagaa itti darbachuu dandeenya. Akkamiin hin beekaniin dhagaa darbadhan itti dhiyaadhee haalaaf amala isaa waan inni irraa beeku hin qabu. Kun immoo waan mootummaan maallaqaan isaaniin bitee kun walluma amma nu keessaa hedduutu ba'ee isaanitti galagalee isaan wajjin waan leencoo baatee waan argaa jirtu jechuudha. Hedduu fakkeenya tarreessuu dandeenya jechuudha. Maallaqaaf jechuudha kan hundumtu wanna ta'u borgaruu itti gaabbii isaanii dhufee gaafa sana badii balleessinee lamaale wallaahi kana booda badiin dhiifama hin qabu kana booda beektota uummata isaanii gurguratanii fi adda bilisummaa Oromoo irratti akka hojjetanii waan barbaadan godhanii akka barbaadanii wanna gaafa haalli tolu as deebi'anii lakkiin tokko kanaaf hin dogoggortu wanna kana jedhamu hin jiru. Isa kana irratti hojjechuu danda'uu qaba uummanni keenya. Inni keessaaf alaa harka wal qabannee tokko taane mootummaa kana ofirraan kaannu taanaan
mootummaan abiyyiidha isa dhugaan isinitti hima ta'e jedhee uummata Oromoo lafarraa fixuudhaaf dhaabbateedha malee dhaaba uummata kana bu'aa buusuun isa kan immoo ilagaan fagoo hin jiru waan inni guyyaa guyyaatti haasa'uu fi guyyaa irraa guyyuu waan inni dalagaa jiru kun dhagaa qabatamaadha. Kanaafuu yaa saba koo ka'aa ciistanii hin dhuminaati ofirraa lolaati du'aa yoo duutanii jannata iyyuu seentu qur'aan illee maal jedha biyya kee irratti hin lolattu yoo ta'e jannata koo iyyuu argattu jedha akka amantii islaamaatti yoo deemetu. Biyya kooti yoon ka'een lolanne maali gatiin koo utaaloo nu qabdee na ajjeetti. Koronaa vaayirasiin hadha nama 70 ol fide kunoo akkuma salphaatti Ameerikaa keessa biyya keenyas mootummaan dhosse malee biyya tajaajila hin qabne biyya waan nyaatu hin qabne biyya waan dhugu hin qabne akka jirutti mulluu ta'aa jira. Kanallee siyaasa isaaf jecha mootummaan akka inni dhossaa jiru bira gahamaa jira jechuudha. Ummati keenya dhumaa jira. Kan inni namoota isaa bakkaa bakkatti ergu gara dhihaatti ergu lafa dhukkubin keenya ergu kun maalin ummaticha gar tokkoon kiroonaadhaan akka inni dhumu godhaa jira jechuudha mootummaan kun. Kanallee itti yaaduu qaba mootummaa ummanni keenya of gatuu qabu. Qeerroon keessaa qeerroon walli maallaqaan amma maallaqa xixiqqoodhaan isin goomsanii wanna taane adaraa of duba deebi'aa ilaalaa egeree keessan ilaalaa maallaqi kun ni dhufaa ganama ni nyaatta galgala usoo isaa bakkee baataa jechuudha. Kanuma maallaqeessa wanni hundumtu akka lolaa gannaadha. Eenyummaan kee biyyi kee garuu si waliin jiraata jechuudha. Kanaaf isa kana akka ummati keenya tokko ta'ee wal dhaga'ee mootummaa kana ofirraa kaasu malee furmaanni biraa hin jiru. Waan araara jedhamu waan maal jedhamu tokko jaarsolii warra abbootii gadaa fi jaarsolii keenya rabbii jedhaati. Waan mootummaan araara jedhee gaafa asii saddamu araaraan deemu nurraa dhaabbadhaa kan. Nurraa dhaabbadhaa qeerroo ummatichatti beeka nuti hin beeknu jedhanima keessa galu waan waraana bira dannee jaarsummaa goonee silaa waraanni murteeffate of danda'a. Inni murtii mataa isaatii qabaa jechuu kooti jedhee kanaaf walii gadhuun amma ka'uun amma lolachuun amma teenyee hin duunu amma yoomii duunu abbaa fedhe tajjeessaa jira. Inni yaadattu yoo ta'e warri adaree illee Oromoon naannoo keenya keessatti hidhamuu hin qabu jedhanii mana yaadadha mana hidhaan jira yeroo san hidhamuu hin qabdu mana hidhaa keessaati jedhanii yeroo isaan itti wanna ta'an maal mul'isa hammam tuffatame egaa sabi kun lakkoofsa lakkaa'uun maal inni faranjiin illee maal nuun jedhu balsa bakkasiitu nu gabroomsee yoo jenne nutti kolfoocu maal isin saba hammana baay'anna jettanii sabi miliyoona 5 miliyoona kun akkamitti isin gabroomsa kun waan hin jirredha jedhu jechuudha. Tuffii ilaalaa kan. Kanaafuu maal jennee isin bira dhaabbannaa isin nama ofuu hin dandeessanii akkamitti deeggarsuma siyaasaa yoo isiniif goonaa jedhu jechuudha. Dhuguma kun ummanni hammana baay'atu ummata bicuu ofirraa buqqisuu dadhabee callisee halkanii guyyaa du'ee baraan murtuttee jedhanii jala darbu. Kan abbaa koo fuudheetu haadha koo in hojjetu kun mammaas akkasii waan booddeetta baadha kun. Kana nurraa dhaabuu qabu jaarsoliin. Kana kan hin dhaammadhu. Hedduu galatoomi Kamal Qalbeessaa egaan daawwattoota keenya amma gaaffii deebii kan walii wajjiniin taasisaa ture. Kamal Qalbeessaati gameessa qabsaa Oromoo waggaa dheeraati. Ammallee onneensaa inni yeroo akkasii kun dirree koobor dirree dhiyaatti ture suni ammayyuu isuma sana onneensaa dhugaan gaafa namaa galuu dhugaa keessatti guddatan kanatu jira. Waan guddaa akka irraa barattan nan beekaa ammoo yeroo nafoo gabaabduu kana keessatti waa hunda irraa odeeffachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo qabeetan beellama qabadheetanii 1978 ka'ee nama ijaan nama gurraan keessa dhaabatee qabsaa'ee lolee lolchiisaa ture keessa harkaa waan inni beeku dhaggeeffachuun qorachuun fudhachuun ayyaantummaadha. Nusi kana carraa argannee isaaniin akkas argannee wajjin haasa'uu keenya iyyuu baay'eetti gammannaa. Kanaaf deddeebiseensi ni dhiyeessa. Kana booda Kamal Qalbeessaa isin duraa hin badu as bahee nu dheekkama as bahee nu gorsa isaanii dheekkamsa isaanii yoo fudhannee karaa dhugaarra guddanna daawwattoota koo. Egaan qeerroonis qarreenis kanarraa akka waa baratuu fi qophii akkasii kana kan dhiyeessinu qabsaa'ota gameeyyii durii amma ammaatti immoo onnee guutuudhaan ammayyuu qabsoo isaanii duukaa warra jiran kana. Kanaaf egaa ulfaadhoo Kamal haala baay'ee siin mijanne keessatti wal'aansoo qabdee jabinuma keessaa durii sana ammas miidiyaa irratti illee na wajjiniin
gaaffiif deebii taasisuu keetiif maqaa daawwattoota kootiin si galateeffadha. Fayyaa ta'uu milfaadhu horii bulee umurii dheeradhu argisee galanni bilisummaa ta'uu jedhe. Ayyee daawwattoota keenya sirba warraaqsaa kanaa wajjin nagaatti. Aduh, keke seraka sampai